Shamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa abdiitti achiidha. Guyyaa har'aa wanta isinitti agarsiisu wanta baay'ee isin barbaachisu wanta salphaadha. Akkamitti qorumsa kutaa 8ffaa ilaaluu dandeenya? Egaa namoonni yeroo kanatti qorumsi gadhiifamee jira jechaadha. Qorumsa kanammoo akkamiin ilaaluu dandeenya kan jedhuuf jechaadha. Yookiin liinkii ittiin kiroomeerra seentanii qorumsa kana ofii keessan bilbila keessan ilaallachuu dandeessan isiniif agarsiisa jechaadha. Akkasuma immoo inni lammaffaa immoo liinkii kanaan ergaa karaa qorumsa kana ilaaltan seentanii booda akkaataa itti ofii keessan ilaaluu dandeessan isiniif agarsiisa jechaadha. Egaa yeroo tokkicha akkuma baratame chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa, laayikii godhaa, barattoota hedduu bukkee ga'uu qaba jechaadha yeroo kanatti. Egaa akkasuma yeroo tokko qorumsa kana ilaaluudhaaf YouTube chaanaalii keessaati yeroo tokko ni baatu jechaadha. Achii gara maalirra seentu kiroomii Google kiroomii kana kan hin qabne hin jiru jechaadha. Google kiroomii erga seentanii booda haala kanaan liinkii isaa isiniif hin kaa'a jechaadhaani. Diskiripshinii irra bakka koomentii liinkii isin bakka kanatti fiddanii cuqaastanii paastii gootan isiniif hin kaa'a rakkoon hin jiru jechaadha. Liinkii isin ittiin bakka qorumsa kana argattan. Egaa haala kanaan liinkii kana erga argattanii booda akkuma argitan kana Oromiyaa Education Buraayuu kan jedhu kana haala kanaan argattu jechaadha. So bakka riizaaltiitti guuttanidha jechaadha kuni. So zuumii gootanii akkuma zuumiitiin isinitti agarsiisaa jiru kana bakka kanatti jalqabarra kan jiru rejistireeshin nambarii kanarratti rejistireeshin nambarii kan nama ilaaluu barbaaddanii sanaatti guuttu jechaadha. So kan nama sana erga guuttanii booda gajjallaa irratti immoo nama sana maqaa tokko maqaa nama sana maqaa obboleessa keessan ta'uu danda'a, hiriyaa keessan ta'uu danda'a kan ilaaluu barbaaddaniif sana ilaaluu dandeessu jechaadha. So erga kana gootanii booda cheek kan jedhu kana kun cheek your result kan jedhu cuqaastu. So tootaalii nama maalidha? Rejistireeshin nambarii irratti hin guunne, first neemii irratti hin guunne. Isin garuu warroota kana guutuudhaan mana keessan teessanii karaa salphaa ilaaluu dandeessu. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e jechaadha. Barnoota garaa garaa kan irratti argattanidha. Barnoota teknooloojii waan ta'eef jechaadha. Viidiyoo kana laayikii godhaa. Akkasumas sheerii godhaati hiriyoota keessan bukkee geessisa. Galatooma wanta guyyaa har'aa isinitti agarsiisa kana fakkaata. Diskiripshinii irra isiniif kaa'a. Liinkiin isin ittiin Oromiyaa Education kan jedhu kana kan isin ittiin seentanii ilaaltanii. Liinkii kana paastii godhe jechaadha. Koomentiirran isiniif kaa'a jechaadha. Bakka diskiripshinii jalqaba irratti isiniif hin kaa'a. Seentanii ilaallachuu dandeessu. Egaa laayikii gochuu hin dagatinaa, sheerii gochuu hin dagatinaa. Galatooma.